gammachuu waliin kabajatu rabbiin nu haa taasisu wallah qaaliitii yanaa jiraadhu. Simbako. Tana eessan argite? Siidha qulfiin. Wallahi isiidha baddee jirti abbo qaata baddee. Ajaa'iba. Mubeeko abbaa shamarranii si marsite shamarran si marsite bar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bagattin si gay waan fi. Amiin 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 qaaliitiyya. Namni jirtani? Irraa waan ofii akkamati bareeddoo. Jira wallahi alhamdulillah. Wayyes qulfii koo si barreessee bar keessan si barreessee onlaayinii irra hin jirtu. Achuma yaadhise wallahi yaadamtee jirta garuu. Haadha gaafa rakkoo Kanaadaa yoom deemtaa? Qulfii konkomee sappoortii na godhi Kanaadaa kan akka deemu dhugaa rabbi. Sappoortii na tolchi. Na ajjeese baqa hawwiin Kanaadaa kun na ajjeese. Ina soqtani ummanni qabri keessa tura yaasaa hay. Tiraatii buraafatanii eessa akka waan ulfa garaa qabdanii. Maal jechuu? Mubaarakiin bicha as keessa hambifadhee as keessa gadi isin ari'a dhugaa rabbi. Hinzil godhi afaan Oromooti. Asii akka ol ka'uun na bee bara uffata godhadha jedhee ol ka'ullee hin jibbee. Hinoo aaraa beektu. Tiraasiin tokkitti qabeetu natti tolte naa taatee jirti sanumaaf. Waan ofiin torkiin qabaa jira. Taap godhame Waan ofiin adeebisii yookee bareeddoo. Yoo isin kaameraa hin bananne. Kaameraa isin duutee galteef kaameraan banattee. Osoo qiyaaman buute sa'aatii kana banu viidiyoo. Qiyaaman jechuun. Saada FB kee ilaalee ka'u jedhee dhufee miira keessa bayaa dhoko. Miira keessa hin galin gaarii miti miira keessa galuun. Mubaarak moo? Mubaarak iddeema gobi. Atis. Dirami. Inshallah. Hirenne rabbisi hawaasuun jettaniin guys bakka kanallee geetta somettanii nu kayrumaan tariin qabu itti laalisiinu maa tanallee du'aayinaa godhe daldan jetteeti bar. Wantoota caalaa namoonni hiriyoonni kan koo jechuudha. Kan dhiphataniif baga maaf heerumuu dhabdeedha. Maan heerumtuu mina waan akkasitti irra caalaa yoom heerumtaa maal. Ani hin jiraa miti. Waan takka yoo qalbii kiyya keessatti seef godhe hanga waan san bakkaan ga'utti. Hadda inshallah mana kana haree waliin gaya yoo jedhe hanga mana kana haree waliin ga'utti. Osoo waan biraa jidduun naa jechuu baatanii natti tola bakka. Manuma madaamiititti iyyuu akkasi. Madaamiin osoo hojjetaan sallaa qulqulleessi jettee kaateen. Dhuftee jidduudhaani ala bayi makiinaa miitti oonaan jette hin gubadha seetaa ibidda kana na qabata. Ibiddi kun. Soo kanaafuu ani bakka natti hin tolu. Namni sirriidha waa wayii karoorfatee yoo jedhee akka karoora ofii san bakkaan ga'utti waan biraa jidduun eegaluun itti ulfaata. Yoo waan san jidduun itti seene immoo karoorri sunillee nama harkaan fashalaa'uuf amshir habibtiiti yaa rabbii yaada muraada keessiif haa guutuu. Rabbiin guyyaa dhaloota keetii kana bareechee akkanumatti yeroo hundumaa gammachuu akkanatti obboleeyyan kee wajjin gammaddu rabbi si argisiisu qaalii teenna. Takkitti nama qixxee nama kumaa dhugaa rabbii sitti boonna dhugaa. Kanada kabajatu rabbi si agarra waan ofi.
inshallah Inshallah waggaa kana ammoo Kanaadaatti kabaja'e. inshallah inshallah Waggaa kana ammoo Kanaadaatti du'aayi naa godha asirratti. biiznillah inshallah Anillee amma maaltu jira barbaan fi kiyaabataan shanaffaa kabajatu edana du'aayi godha. Abshir sii goona yaadini. abshir Waan ofii yoome beektaa torbee tarii Oye. keessa gaasha kiyya dawwalee fi umriin kiyya meeqa jedheeni beektaa ati hin beektuudhaan jedhe. Yoom siraa dhabee umriin kiyya wanni yaada adda jedheeni beektaa. Agana naan jedhee beektaa bismillaa jedheen. Alhamdulillah jedheenii. Beeka obseeta naan jennaan ganaa kudha sadii obsiyaa jedheen na kolfe. Guyyaa dhaloota baga geettee sabriyeeti qaalii jiraattu magaalaa Kuweeti waliinuu baga geenne kabajamtu. sina dura eegaltan moo ammama eegaltan hagam turtan haga eegaltan amma argaara baran irra ooltanii Magaalaa sa'aatii takka gahee sa'a takka gahee na fakkaata. Sa'a takkaa fi daqiiqaa didda. okay amma arge wallahi hin argine iyyuu laayivii irra ture iyyuu anillee hin argine Sa'a takka daqiiqaa diddama gahee. liif dabbaramteree lubbuu koo maan ayyaamin silaa dhufee wajjin mushmush jenna namni hin jiruumu Laa wallaahi namni illee akka jiru kaayiroo tana keessatti biisiidha namni. Namallee maan waamin alumaatti illee taate wajjin sombaa jenna miskiinati yaa allaa lazii nama rakkisuun uzu laa hin balleessite wallahi dhugaa maal jechuudha meeti manni osoo koyeetiin taateeti uummanni koyeetii beektaa waggaa tana garuu waggaa tana hin kabajnee ture. Waggaa tarte garuu yoo haala bareedaadhaan kabajadhe baran ammoo akkuma tokko ta'ee jira balbalatti. Abshir namni si biraa dhabamanii fayyaa qaba. nama sibira jirraa kun akkanumatti fagoorraayyuu walii gammadaa jirraa akka waan sibira jirruuti osoo dura natti himtee dhugaa hin dhufaa tureeyyuu sibira eeyyamadhe sibira jiraa bara waan ofii lubbuuna beektaa silaa akkan sibira jiru Ani wallaahi hin beekne wallaahi sin beekne rabbi. sitti barreessee lakkoofsa si ergee turee hin laalle maleeti Ani keessa seenee ilaalu bar miisajii darbee akka tasaa ilaala malee ilaalu. amma seen ilaali booda lakkoofsa si ergaa inshaallah yooma akkana gizee rakkoollee wal bira dhufne gizee akkana waa gammachuu rakkoo kenni Rakkoo takka hin qabu wallaahi qaaliitii anam jiraadha wallaahi. Waan naan fayyaadha hanga barbaadu. si dabbareera garuu dibbirti ofirraa balleessu yaadin hirriba si qabu Sahani waa bani bakka. Hirriba rafaatuma oolee. waa itti banaa qooya nutu itti banaa biizii jirti na fakkaate Anuu sirkii lama qabaa hin banaa qoyaa dhafaate. Wayyee mudaamuddi kanaan akka kaayiroo jiru reefi kana bare kaleessa moon baradhe guyyaa lama argina namaan jedhaa jechuma dhagaye malalleen argine garuu akka keessa jiru baree jira guyyaa lama kana dura wannoo jiraa yuunse